Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kudha galanni waaqayyoof haa ta'u egaa narrammoo yeroo darbe gaa mana sobaa jirra jedhee viidiyoo tokko simbiraan gahan ture har'ammoo gaa suurri keenya yeroo sana kaanii maal fakkaataa akkamitti bahee kan jedhu isin daawwachiisa. Isinis egaa suura keenya kana keessaa kan isinitti bareedee filadhaati dhiqaa kana kuni haa dhiqamu kuni mastaawutiidhaan dhiqamee haa taa'uu kan jettan nu filattu jechuudha. Tokko inni isin agarsiisa. Egaa babbareen illee jira kan nutti babbareede illee jira kan nutti babbareen illee jira. Akkuma argitan egaa mee tokkoon isinitti agarsiisa kun suurri kuni. Nulachuu suufii keewwanneeti haala kanaan kaane jechuudha. Suurri kun tokko jedhaati qabadha. Suurri kun immoo jechuudha. Ija keessa wal qotaa kaanii abbaa manaa wajjiniini. Ija keessa wal qoqqotaa kaanii 2 jedha jechuudha. Lakkaa deemaa nuu filattu kan isinitti bareedu nuu filattu. Nu immoo koomentii keessan tokko nan dubbisa koomentii keessanii 2 jedhaa isiniin jedheera. Asitti egaa daawwattoota keenya seeran ilaalaa. Suura sadaffaa ilaalaa jirtu. Suura sadaffaa ilaalaa jirtu. 3 jedhaa. Isin egaa sirriitti kan isinitti bareedee lakkoofsan nutti himtu jechuudha. Amma suura 3 irra jirra. Arfaffaa irra jirra jechuudha. Arfaffaa irra jirra. Lakkoofsa 4 suuraan kuni. Lakkoofsa 4 kun akkuma argitanii boonittiin keessan immoo akkanatti carariitu na jeeqaa jira manuma keessatti. Kunoo 5 jedha. Kunoo abbaan manaanis immoo kana fakkaata 6 jedha. 6 jettanii lakkaa jirtu daawwattoota keenya seeraan lakkaa. Suura 7ffaadha suurri kun jechuudha. Suura 7ffaadha. Suura 7ffaa ilaalaa jirtu. Suurri 7ffaan kunoo kana. Suura 7ffaadha kun jechuudha. Suura 7ffaadha. Suura 8ffaadha kuni. 8ffaa suura kana. 8ffaan kana isiniin jedheera. Boonittiin keessanis immoo kana fakkaatti. Suura 9ffaadha. Suura 9ffaadha. Egaa xiqqoo carariitu na jeeqaa jira. Suurri kun suura 10ffaadha. Suuraa kan koo amma qophaa kan hin jiru suura 3 wal faana lakkaa'ee wal faana 10 10ffaarra jirra. Booda kan koo qophaa kan isin naa filattanii addan isinii baasa. Kuni suura 10ffaadha. Kuni suura 11ffaadha. Kun immoo mucayyoo keenyadha. Mucayyoo keenya biqiltuudha. Mucayyoo keenya biqiltuudha. Kunoo ishiinis kana fakkaatti suurri ishii kan bahee fi kan waliin kaanis immoo kunooti. Kunooti kan waliin kaane. Egaani kan immoo xiqqoo natti hin tolle suura kana ture. Kan xiqqoo natti hin tolle suura kana ture. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kunis badaa natti hin tolle. Yaa hin jibbisiisus badaa natti hin tolle garuu. Egaa kan inni amma natti hin tolle jedhe gara natti hin baase. Kan inni isin lakkoofsisee tokkoffaarraa kaasee. Kan isin lakkoofsisee tokko jalqabarraa kaasee. Kunoo isaan kana ture jechuudha. Isaan kana ture. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa, ja'affaa, torbaffaa, saddeettaffaa, salgaffaa,
kurnaffaan kunoo kana kurnaffaa 11ffaa jechuudha. Kana keessaa meeqanii ani bilisummaa walii hin jirru keessaa kamtu haa dhiqamu kan jettanii sirriitti nuuf qoodaa jechuudha. Suuraa ulli ni jira. Suurri kunoo kan kiyya immoo qobaan jechuudha. Qobaan tokko kana tokko immoo kana walum bukkee jiru. Akkasuma tokkolleen kana jechuudha. Qobaanii jechuudha. Qobaan kanuma keessaa naa filattu. Suurri ba'es kana fakkaata. Viidiyoo laayikii godhaa. Fayyaa nagaa naaf qabaadhaa. Koomentii barreessaa. Koomentii nan dubbisa.